supplementary angle kan har'a ilaalamu supplementary angle ilaala jechuudha. Partii darbe keessatti complementary ilaalee jirra. Complementary angle inni jennuun kofa akkamitti kofa guuchisu ta'edha. Garuu ammoo kan supplementary angle jennuun angle yookiin ammoo kofa akkamitti kofa hirkoo ta'edha jechuudha. Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is equal to 180 degree. Angle lama said to be supplementary. Supplementary kan jedhaman yoo maal ta'ani yoo ida'amni isaanii 180 kan ta'u taate maal jennaani supplementary angle jennaan jechuudha. Complementary angle yeroo darbe keessa maal jennee jirra yoo ida'amni isaanii 90 ta'e ida'amni kuufoota lama yoo kan 90 ta'u taate maal jennaani complementary jennaan. Garuu ammoo ida'amni kuufoota lama 180 kan ta'u taate ammoo supplementary angle jennaan jechuudha. Pairs of angles with measures of 30 in the 150, 120 in the 60, 45 in the 135. Isaan kunniin yeroo walitti ida'aman maalidha? 180 warra nuu kennan jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin maal jedhamanii waamanii supplementary angle jennee waamna jechuudha. Find the values of sine of 150, cos of 150 and the tan of 150. Isa kana barbaaduudhaaf kan 150 kana barbaaduudhaaf maal goona jalqaba reference angle isa barbaanna jechuudha. Reference angle haala ittiin barbaannu ilaalee jirra jechuudha. Paartii tare keessatti 150 quadrantii yookiin ammoo qarxii meeqaffaa keessatti argama? 150 sekondii keessatti argama jechuudha. Kanaafuu sekondii keessatti maal jennee jirra? 180 minus theta jennee jirra jechuudha. 180 minus theta. Kanaafuu 180 hir'isu 150 meeqa ta'a? 30 ta'a jechuudha. Kanaafuu reference angle fi angiliin nu kenname sun maalidha? Walqixa ta'anii jechuudha. Yoo saayiniin gargar saayiniin isaanii yookiin ammoo mallattoon isaanii garagara yoo kan ta'u taate yoo ta'e malee absolute value isaanii wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan 30 fi kan 150 wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kanaafuu saayiniin 30 meeqa akka ta'e hin beekna. Saayiniin 30 1 over 2 dha. Kanaafuu kan 150tis 1 over 2 dha jechuudha. Jalqaba irratti ammoo wanti nuti yaaduu qabnu tokko qarxii lammaffaa keessa waan ta'eef qarxii lammaffaa keessatti maal jennee jirra? All student take chemistry jennee jirra. Kanaafuu kana keessatti kan tokkoffaa keessatti hundinuu positiiva, kan lammaffaa keessatti ammoo s saayinii qofatu maalidha? Positiiva jechuudha. Kanaafuu kan hafan negatiiva ta'a. Sababa kanaaf inni kun saayiniin walqixa waan ta'eef kanaafuu saayiniin 1 over 2 dha. Kanaafuu positiiva ta'a jechuudha. Kan lamaaniitu positiiva ta'a. Kan 150 illee kan 30 illee 1 over 2 ta'a jechuudha. Koziin 30 meeqa akka ta'e hin beekna. Raadikaal 3 over 2 akka ta'e hin beekna jechuudha. Raadikaal 3 over 2 dha. Garuu ammoo koziin lammaffaa keessatti qarxii lammaffaa keessatti negatiiva waan ta'eef kanaafuu negatiiv minus raadikaal 3 over 2 ta'a jechuudha. Akkasuma taaniin illee negatiiva garuu ammoo kan taaniin kan 30 meeqa ta'a? Raadikaal 3 over 3 ta'a jechuudha. Positiiva kun ammoo negatiiv ta'a jechuudha kan 150 maaliif qarxii lammaffaa keessatti waan argamuuf jechuudha. Example 8 find the values of sine of 240 cosii isa akkasumas taanii isaa barbaadedha. Kanaafuu 240 meeqaffaa keessatti argama? Qarxii sadaffaa keessatti argama jechuudha. Qarxii sadaffaa keessatti ammoo theta minus 180 degree isa jedhu haala kanaan arganna waan ta'eef reference angle isaa argatuudhaaf kanaafuu 240 hir'isu 180 meeqa ta'a? 60 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kunis qarxii meeqaffaa keessa jennee jirra? Qarxii sadaffaadha. Kanaafuu qarxii sadaffaa keessatti taanii qofatu positiiva. Taanii qofatu positiiva kan hafan negatiiva ta'an jechuudha. Kanaafuu kan 60 eessatti argama? Asitti kana keessatti argama. Qarxii tokkoffaa keessatti argama. Qarxii tokkoffaa keessatti ammoo hundinuu positiiva waan ta'aniif kanaafuu kan 60 silaa maal ta'a? Raadikaal 3 over 2 dha saayinii isaa. Koziin isaa ammoo 1 over 2 dha positiiva jechuudha. Akkasuma taanii isaa immoo raadikaal 3 dha jechuudha. Positiiva ta'a kan 60. Garuu ammoo kan 240 qarxii sadaffaa keessatti waan argamuuf taanii qofatu maalidha? Positiiva. Kan hafan hundi isaaniitu negatiiva jechuudha. Negatiiva garuu ammoo kan 60tiin wal qixa ta'anii jechuudha. Remember that
in the third quadrant only tangent is positive. Kanaafuu third quadrant keessatti tangent qofatu positive dha jechuudha yookiin ammoo tan theta qofatu positive dha jechuudha. In general, if theta is a second quadrant angle, then its reference angle will be 180 minus theta. Yoo theta kun second quadrant keessatti kan jiraatu taate maal jennee jirra, reference angle isaa haala kanaan barbaadna jechuudha 180 mara theta hir'isuudhaan. Kanaafuu sin of theta equal to second quadrant keessatti ammoo sin qofatu positive. Positive sin of 180 degree minus theta dha. Cosine ammoo negative, taninis negative ta'a jechuudha. Haala kanaan barbaadna jechuudha. Theta ammoo third quadrant yoo kan ta'u taate reference angle isaa theta minus 180 degree jechuudhaan haala kanaan barbaadna. Third keessatti ammoo tani qofatu positive. Kunniin hundi isaaniitu negative jechuudha. Exercise 5.7 express the sine, cosine in the tangent function of each of the following angle measures in terms of their reference angle. Mari'aan ibsedha reference angle isaaniitiin ibsi jedha jechuudha. Kanaafuu 500 meeqaffaa keessatti argama 90 fi 180 gidduutti argama waan ta'eef, kanaafuu sekondiidha waan ta'eef sekondii irratti ammoo maal jennee jirra 180 hir'isuu theta ammoo meeqa 500. Kanaafuu yeroo walirraa hir'isu inni kun maal ta'a 75 nuuf ta'a jechuudha. Reference angle 75. Kanaafuu reference angle isaaniitiin ibsu waan nuun jedheef, kanaafuu sin of 105 equal to secondii keessatti ammoo siniin positive waan ta'eef, kanaafuu sin of 75 dhaan wal qixa ta'a jechuudha. Cosine ammoo negative, cos of 105 maalii wal qixa minus cos of 75 dhaan wal qixa ta'a. Taninis akkasuma tan of 105 inni jennuun kunis maalii wal qixa minus tan of 75 dhaan wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu in terms of the reference angle yeroo nuun jedhu haala kanaan ibsinaa jechuudha. Kanaafan hundi isaaniitu haalumsanii reference angle isaanii barbaaduudhaan argachuu dandeettan jechuudha. Kan negative ammoo kanneen ammoo haala ittiin argannu maal goona, negative jechuun fakkeenyaaf haala kanaa yoo kan kaasuun taate negatiivni garanarraa ka'ee garana yoo kan deemu taate maal ta'a negative ta'a jechuudha. Clockwise yoo kan deemu taate negative ta'a. Kanaafuu isa kan ammoo jalqaba irratti maal gochuu qabna, co-function isa jedhu ni baranna jechuudha. Co-function isaa barbaadu qabna jechuudha. Co-function isaa barbaaduudhaaf co-function kan jennuun kan co-terminal isa jennuun kan terminaalii isaanii wal fakkaataa ta'e. Kana jechuun fakkeenyaaf 260 negative 260 kan jennuun deemee asirratti kan dhaabatu yoo kan ta'u taate, kan asirraa ammoo 0 irraa ka'ee asitti haga asitti deemu kun maal jedhama, co-terminaalii isaa ta'a jechuudha. Co-terminaalii isaa ta'a. Kanaafuu co-terminaalii isaa kana barbaaduu qabna jechuudha. Isa argatuudhaaf ammoo maal gochuu qabna, isuma kanatti 360 edaana jechuudha. Kan nuuf kennamu negative yoo kan nuuf kennamu taate 360 edaana. Kanaafuu yeroo itti edaanu meeqa ta'a, 100 ta'a jechuudha. Positive 100 ta'a. Kanaafuu 100 fi kan 260 wal qixa ta'a waan ta'eef, kanaafuu reference angle 100 barbaanna. Reference angle 100 erga barbaannee booda kanaa waluma fakkaataa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan 100 kanaa barbaannu jalqaba irratti. 100 ammoo sekondii keessatti argama. Kanaafuu 180 irraa maal hir'isna, theta hir'isna. Thetaan ammoo 100 jechuudha. Kanaafuu maal ta'a inni kun 80 ta'a. Kanaafuu 80 wajjin wal bira qabuudhaan ibsinaa jechuudha. Kanaafuu sin of minus 260 equal to inni kun meeqaffaa keessatti argama, sin of 260 negative 260 kan jennuun kun eessatti argama jennee jirra, sekondii keessatti argama. Kanaafuu sekondii keessatti sin qofatu positive jechuudha. Kanaafuu maali wal qixa sin of 80 wajjin wal qixa. Cosine ammoo cos of minus 216 maal wajjin wal qixa minus cos of 80 wajjin wal qixa. Tan of minus 216 maali wal qixa minus tan of
80 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan negatiiva haala kanaan maal godhuu qabna? Negatiiva nuuf kenname san irratti maal edaana? 360 edaana. 360 erga edaanee lakkoofsa wayii arganna. Lakkoofsi nu argannu sanii fi kan nuuf kenname kan negatiiva nuuf kenname sun reference angle isaanii wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan dhibbaatii fi kan 260 reference angle isaanii wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabna? Kan dhibbaa kana reference angle isaa 80 jennee jirra. Kanaafuu kan 260 meeqa ta'a? 80 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ibsinaa jechuudha. Kan 300tis akkasuma meeqa irra edaana? 360 irra edaana. 360 irra edaanu meeqa arganna? 60 argannaa jechuudha. 60 argannaa. Kanaafuu kan 60 reference angle 60 fi kan 360 wal qixa ta'a. Reference angle 60 ammoo meeqa ta'a? First quadrant keessa waan ta'eef first quadrant keessa 60 kan jennu. Kanaafuu first quadrant keessatti waan argamuuf first quadrant keessatti theta fi reference angle maalidha? Wal qixa jechuudha. Kanaafuu reference angle 60 meeqa ta'a? 60 ta'a. Kanaafuu kan 300tis meeqa ta'a? 60 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabna? 300 fi negatiiva 300 kan jennuun ammoo quadrantiidhaan yoo kan ilaalu taate qarxii meeqaffaa keessatti argama? Hanga asitti meeqa? 180, 270, 300 kan jennuun naannoo kana. Kanaafuu meeqaffaa keessatti argama? Tokkoffaa keessatti argamaa jechuudha. Tokkoffaa keessatti ammoo qarxii tokkoffaa keessatti hundi isaaniitu positiiva. Kanaafuu sign of minus 300 equal to sign of 60 wajjin wal qixa. Akkasuma cos of minus 300 wajjin wal qixa. Cos of 60 wajjin wal qixa jechuudha. Akkasuma tan of minus 300 meeqa wal qixa? Tan of 60 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isaan kanneen barbaaduu dandeenya jechuudha. Yoo ammoo 360 ol ta'e akkam goona? Fakkeenyaaf 380 kan jennuun yoo kan qarxii isaatiin ilaalu taate 360 kan jennuun naanna'ee asitti deebi'a. 380 kan jennuun kanaafuu 380 kan jennuun meeqa taate? 380 guutuuf hangasii 360 jennee jirra. Kanaafuu 20 dabalataa jechuudha. Kanaafuu isa kana maal goona? 380 isa jedhu kanarraa maal hir'isuu qabna? 360 irraa hir'isna. 360 erga irraa hir'isne meeqa ta'a? 20 ta'a. Kanaafuu reference angle 20 fi kan 380 wal qixa ta'a. Kanaafuu reference angle 20 qarxii tokkoffaa keessatti reference angle fi theta wal qixa isniin jedhee jira. Kanaafuu inni kun as keessatti qarxii tokkoffaa keessatti ammoo saayiniinis koosiinis taaniinis maalidha? Hundi isaaniitu poozitiivaa jechuudha. Kanaafuu sign of 380 cos of 380 tan of 318 hundi isaaniitu maali wal qixa? Sin of kan jalqaba sin of 20 wajjin, kan lammaffaa cos of 20 wajjin, kan sadaffaa ammoo tan of 20 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen haala kanaan fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo find the values of sin of 135 cos of 135 tan of 135 jedha. Kanaafuu isa kana maal goona jennee jirra? Jalqaba irratti reference angle isaa barbaanna. Reference angle isaa erga barbaanne booda san booda reference angle isaatiin maal goona? Haala sadiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Maal jennee jirra? 135 kan jennuun kun meeqaffaa keessatti argama? Qarxii lammaffaa keessatti argama jechuudha. Maaliif 90 fi 180 gidduutti waan argamuuf kanaafuu inni kun meeqaffaa keessatti argama? Qarxii lammaffaa kana keessatti argama waan ta'eef kanaafuu isa kana reference angle isaa argachuudhaaf 180 hir'isuu 135 ti. Kanaafuu inni kun ammoo meeqa ta'a? 45 ta'a jechuudha. 45 ta'a reference angle isaa. Kanaafuu lammaffaa keessatti ammoo saayinii qofatu poozitiiva. Kanaaf hundi isaaniitu negatiiva waan ta'eef maal jennaani? Sign of 135 equal to sign of 45 wajjin wal qixa ta'a. Cos of 135 in ammoo minus cos of 45 wajjin wal qixa ta'a. Tan of 135 in ammoo minus tan of
45 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. B irratti ammoo B irratti cos of 143 if cos of 37 is 0.7986 yoo kan ta'u taate cos of 143 meeqa ta'a jedha. Kanaafuu gabaabumatti maal beekuu qabna? 143 fi 37 yeroo walitti idaanu meeqa nuuf kennanii? Inni kun 180 nuuf kennaa jechuudha. 180 waan ta'eef kanaafuu maal ta'a? Vaaliyuun isaanii tokkuma ta'a jechuudha. Vaaliyuun isaanii tokkuma ta'a. Garuu ammoo 443 kan jennuun kun meeqaffaa keessatti argamu? Qarxii meeqaffaa keessatti argamu? Kanaafuu kan 443 fi kan 37 kanuma ta'a. Garuu ammoo lakkoofsi kun neegatiiva yookiin poozitiiva ta'a jechuudha. Lakkoofsi asitti argamne kun kan 443tiif. Maaliif 443 kan jennuun meeqaffaa keessatti argama? Qarxii lammaffaa keessatti argama. Qarxii lammaffaa keessatti waan argamuuf qarxii lammaffaa keessatti saayinii qofatu poozitiiva. Kan hafan neegatiiva ta'an. Kanaafuu kooziin 443 maal ta'a? Neegatiiv 0.7986 ta'a jechuudha. Kanaafuu neegatiiva ta'uu qaba jechuudha inni lakkoofsa asitti argannu kun. C irratti ammoo tan of 138 if tan of 42 equal to 0.9004. Isaan kanniinis yeroo walitti idaanu 180 arganna waan ta'eef kanaafuu vaaliyuun isaanii tokkuma ta'a. Garuu ammoo neegatiiva ta'uu danda'a jechuudha inni kunis. Maaliif 138 kan jennuun ammas meeqaffaa keessatti argama? Qarxii lammaffaa keessatti argama waan ta'eef qarxii lammaffaa keessatti taaniin neegatiiva. Kanaafuu maayinus 0.904 ta'a jechuudha kan 138. Kanaafuu isaan kanneen haaluma kana irratti hundaa'uudhaan argachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf yoo kan neegatiivaan nuuf kenname cos of 24 if cos of 156 cosiin 154 minus 0.9135 yoo kan ta'u taate kan 24 meeqa ta'adha? 24 ammoo meeqaffaa keessatti argama? Qarxii tokkoffaa keessatti argama jechuudha. Qarxii tokkoffaa keessatti ammoo hundi isaaniitu poozitiiva. Koziinis, saayiniinis, taaniinis poozitiiva waan ta'eef kanaafuu lakkoofsi kun poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Neegatiiva osoo hin taane poozitiiva ta'uu qaba. Kanaafuu kan koziin 24 meeqa ta'uu qaba? 0.9135 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen haala kanaan qarxii isaanii irratti hundaa'uudhaan argachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf kunniin lama illee kanuma ta'a. Garuu ammoo taaniin 159 eessatti argama akka jedhu beekuu qabdanii. Kan diitis akkasuma jechuudha. 115 eessatti akka argamu beekuu qabdanii jechuudha. Vaaliyuun isaa kanuma ta'a. Neegatiiva ammoo poozitiiva ta'a eessa jedhu ammoo qarxii isaa irratti hundaa'uudhaan argachuu dandeettan jechuudha. Co-terminal angles isaan jennuun co-terminal angles are angles in standard position that have common terminal side. Kan maal qabanidha? Co-terminal angle isaan jennuun kan terminal side kan jennu maayini? Fakkeenyaaf asirraa kaanee haala kanaan deemnee yoo kan asitti dhaabannu taate bakki kun maal jedhama? Bakki nuyi irratti dhaabannu tun terminal angle jedhama jechuudha. Terminal side. Inni kun terminal angle side jedhama. Kanaafuu terminal side kanarratti maal yoo kan argaman taate fakkeenyaaf asirraa ka'ee as yoo kan ga'u taate garanaanis asirraa deemee yoo kan asitti dhaabatu taate co-terminaaliin isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Terminaaliin isaanii wal fakkaataa ta'a. Bakki ani irra dhaabadhee wal fakkaataa ta'a. Fakkeenyaaf garanaanis asirraa deemee asitti yoo kan dhaabatu taate gara poozitiivaatiin jechuudha. Gara neegatiivaatiin ammoo asirraa ka'ee deebi'ee asitti yoo kan dhaabatu taate amma isaan kunniinis maalidha? Co-terminaalidha jechuudha. Asirra dhaabatan waan ta'eef lamaanuu sarara kanarra waan dhaabataniif co-terminaal jennee ni waamna jechuudha isaan kanneen. Example kana yoo ilaalle the three angles with measures 30 minus 330 and 390 are co-terminal angles jedha. Kanaafuu isaan kunniin haala kamiin ta'uu danda'an haa ilaallu. Fakkeenyaaf kan 30 asirraa ka'ee asitti haa dhaabatu. Inni kun 30 jennu 30 asirra dhaabatee maayinasii 300 fi 30 kan jennuun ammoo meeqa? Maayinasii 300 fi 30 kan jennuun fakkeenyaaf asirraa ka'ee hanga asii yoo kan deemu taate maayinasii 270 deemee jira. Kanaafuu 270 yeroo irraa hir'isnu meeqan nuuf hafa? 60tu naaf hafe jechuudha. 60tu naaf hafe waan ta'eef asirraa asii eega 30 ta'ee 0 kanarraa ka'ee hanga isa kanaa yookaan 30 ta'u taate
sagaltama waan ta'eef guutuun isaa hanga asii osoo deeme hanga sarara kanaa osoo deeme meeqa jedhee sagaltama waan ta'eef kanaafuu 30 yoo irraa baasu meeqatu hafee 60 jechuudha. Jidduun kun 60 waan ta'eef kanaafuu asitti maayinasii 270 sarara y aksasii kanarratti isa kanarratti asirraa ka'ee haala kana yoo kan deemu taate maayinasii 270 kanaafuu 60 yoo dabalu maayinasii 330 ta'ee jechuudha. Kanaafuu sararuma kanarra ta'ee jira jechuudha inni lamaanuu kan 30maatis kan maayinasii 330 illee achuma ta'ee jechuudha. 390 kan jennu 390 eessarraa ka'a 0 kanarraa ka'uudhaan asirraa ka'uudhaan hanga asii yoo deeme meeqa ta'a hanga sarara kanaa 360 guutuun isaa 360 yoo irraa hir'isu meeqa ta'a 30 ta'a jechuudha. Kanaafuu 30 hanga asii deemu waan ta'eef kanaafuu inni kunis kan 90maatis hanguma achii ta'a jechuudha. Isa kana ilaaluu dandeettanii kan 30 asirraa ka'ee hanguma asii deeme kan maayinasii 330 ammoo asirraa ka'ee hanga sarara kanaa deeme kan 390 ammoo asirraa ka'uudhaan haala kanaan naanna'ee achuma deebi'e jechuudha. Sararuma kanarra deebi'e. Kanaafuu isaan kunniin kooterminaal saayit jedhamanii waamaman jechuudha. Kooterminaal jennee waamnaa jechuudha isaan kanniin. Akkasuma fiigarii itti aanus haaluma saniin ibsama. Isa kanas ilaaluu dandeettan jechuudha. Inni kun kamii fi fiigariin kun fiigariin 5.14 kan jennuun kun 5.41 kan jennuun kun isaan kanniiniif jechuudha. Isaan kunniinis haaluma amma kana hojjanne kanaan hojjetamaa jechuudha. Kanaafuu haala saniin ilaaluu dandeettan jechuudha. Given an angle theta, all angles which are coterminal. Coterminal with theta are given by the formula theta plus or minus n 360. N ammoo maalidha? Natural number jechuudha. Natural number tokkorraa ka'uudhaan hanga barbaadu ta'uu danda'a jechuudha. Bakka inni kan galfatu dandeenyu. Kanaafuu kooterminaalii argatuudhaaf foormulaa kana fayyadamnaa jechuudha. Theta nuuf kenname irratti plus or minus kan jennuun kallattii lamaaniitu deemuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf gara naan yoo ta'e pilaasiidha, gara naa yoo ta'e ammoo neegatiiva waan ta'eef karaa lamaaniinuu deemuu danda'a waan ta'eef kanaafuu plus or minus wanni jennuun saniif jechuudha. Inni ammoo inni kan hanga barbaanne godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf 10 illee yoo goone dhuma argannaa jechuudha. Kooterminaal dhuma arganna naanna'ee eessa deebi'a sararuma sana irra deebi'a jechuudha. Terminaalii jalqabaa sana irra deebi'a. Kanaafuu foormulaa kana fayyadamuudhaan argachuu dandeenya. Mee egzaampilii kanaa ilaalu. Find a positive and a negative angle coterminal with 75 degree. Maal jedha? Kanaafuu theta nu kennee jira jechuudha. Maal barbaadedha? Positive fi negative angle. Positive illee kan ta'e akkasuma negative illee coterminalii 75 kan ta'e barbaadedha. Kanaafuu foormulaa kana yoo fayyadamnu yoo kan deemnu taate theta meeqa 75 nuuf kenname. Kanaafuu 75 plus or minus inni ammoo fakkeenyaaf isaan kanniin keessaa kan barbaanne fudhannu. Fakkeenyaaf tokkumaa fudhannu. Tokko yeroo fudhannu 1 times bakka inni tokko fudhannee jira jechuudha. Kanaafuu 360 dha yeroo baay'isutti 75 plus or minus 1 times 360 jechuun 360 dha wal qixa jechuudha. Kanaafuu isa kana bakka lama baasuu qabna. Gizee tokko poozitiivaan yeroo tokko immoo neegatiivaan baasuu qabna jechuudha. Kanaafuu 75 eda'uu 360 inni itti aanu ammoo 75 hir'isuu 360 jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin yeroo hojjennutti meeqa arganna? 75 eda'uu 360 435 ta'a. 75 hir'isuu 360 ammoo meeqa ta'a? Maayinasii 285 ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin kooterminaalii maaliiti? 435 maayinasii 285 fi enda 75 maalidha? Isaan kunniin kooterminaalii ta'anii jechuudha. Isaan kunniin waliif kooterminaalii ta'anii jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin naanna'anii fakkeenyaaf asitti 75 isoo kan jennu taate 75 asirraa hanga asii yoo kan ta'u taate 435 ammoo asirraa ka'uudhaan haala kanaan naanna'ee eessa deebi'a? Sararuma sana irra deebi'a jechuudha. Sararuma kana irra deebi'a. Maayinasii 285 jennuun ammoo gara irraa ka'uudhaan naanna'ee sararuma kana irra deebi'a jechuudha innis. Kanaafuu kooterminaalii isaanii sarara kan ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isaan kanneen barbaaduu dandeenya jechuudha. Isuma kana ammas kan 75 kana deebinee bakka waanii kana tuu galfatuudhaanis argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 750 plus or minus
2 bakka waan isaan 2 galfannaa jechuudha bakka inni 360 kanaafuu 75 plus or minus 2 baay'isuu 360 meeqa ta'a 720 ta'a jechuudha kanaafuu isa kana bakka lamatti yoo qoonu 75 eda'u 720 ti inni tokko ammoo 75 hir'isu 720 ta'a jechuudha kanaafuu isaan kan yeroo hojjennu yeroo walitti idaanu meeqa ta'a inni kun yeroo walitti idaanu 795 ta'a inni itti aanu ammoo maayinasii 645 ta'a jechuudha kanaafuu isaan kunniinis kam wajjin kooterminaaliidha kannii wajjin kanniin sadan wajjin kooterminaalii ta'an jechuudha kanaafuu kooterminaalii hedduu baasuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf 10 bakka inni 10 fayyadamuu dandeenya yoo barbaanne 100 fayyadamuu dandeenya 1000 fayyadamuu dandeenya hanga barbaanne itti fufaa jechuudha inni kun kanaafuu haala saniin kooterminaalii barbaada yoo jedhamne kan negativities kan positivities haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha exercise 5.8 irratti ammoo find any two coterminal side angles one of them positive and the other negative for each of the following angles measures isaan kanneen maal barbaadedha kooterminaalii isaanii barbaadedha jechuudha kooterminaalii any waan jedheef kan barbaanne lakkoofsa bakka inni san kan barbaanne galchuudhaan argachuu dandeenya jechuudha nuti amma deebiin keenya tokko ta'a jennee eeguu hin qabnu wal fakkaataa ta'a jennee fakkeenyaaf kan barataa tokkootii fi kan barataa biraa garagara ta'uu danda'a jechuudha maaliif inni bakka inni kana lakkoofsa inni fayyadame irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf tokko yoo inni fayyadame kan biraa ammoo sadii yoo kan fayyadamu taate deebiin jaraa garagara ta'a jechuudha maaliif tokko bakka inni tokko fayyadame tokko ammoo sadii fayyadame waan ta'eef kanaafuu fakkeenyaaf isaan kanneen keessaa kan 70 ilaalume kan 70 meeqa ta'a 70 plus or minus bakka inni meeqa galfannu waan himaa galfannu waan 360 degree kanaafuu inni kun 70 plus or minus 360 degree ta'a jechuudha kanaafuu isa kana bakka lamatti yoo qoodnu 70 eda'u 360 fi akkasuma 70 hir'isu 360 ta'a jechuudha kanaafuu isa kana yeroo walitti idaanu meeqa ta'a 0 dha inni kun 13 barreeffamni takka qabna 430 ta'a jechuudha inni kun ammoo yeroo walirraa hir'isu maal ta'a maayinasii 290 ta'a jechuudha kanaafuu isaan kunniin maayinasii 290 430 fi 70 kooterminaaliidha jechuudha waliif isaan kanneen kooterminaal jennee haala saniin ibsina jechuudha yoo negatiiva ta'es haalumsanii fayyadamnaa jechuudha uumaa rakkisu fakkeenyaaf negatiiva 70 fi wajjin minus 70 plus or minus waan himaa galfannu ammas waan 360 degree minus 70 plus or minus 360 ta'a jechuudha kanaafuu isa kana bakka lamatti yoo qoonnu minus 70 eda'u 360 inni tokko ammoo minus 70 hir'isu 360 ta'a jechuudha kanaafuu inni kun meeqa ta'a yeroo isaan kana walitti daballu minus osoo hin ta'in 290 ta'a jechuudha inni kun yeroo walitti idaanu 290 ta'a inni kun ammoo maayinasii 430 ta'a jechuudha kanaafuu isaan kunniin kooterminaalii 290 maayinasii 430 fi maayinasiin 70 maaliidha isaan kunniin kooterminaalii ta'anii jechuudha waliif kooterminaalii ta'anii kanaafuu kan hafan hundi isaaniitu haaluma saniin hojjetuu dandeenya jechuudha uumaa rakkisu hundi isaaniitu lakkoofsa walitti ida'uu fi walirraa hir'isuu qofa waan ta'eef bakka inni kana qofa lakkoofsa barbaanne galchuudhaan foormuluma kana fayyadamnee bakka inni kan barbaanne galfatuudhaan haala saniin argachuu dandeenya jechuudha. Trigonometric values of coterminal angles coterminal angleidhaaf trigonometric value isaanii maal ta'a? Coterminal angles have the same trigonometric values. Coterminal angle hundi isaaniitu coterminal angle warri ta'an hundi isaaniitu the same trigonometric value qaban jechuudha. Kana jechuun saayiniin isaanii koozii isaanii taanii isaanii hundi isaaniitu wal fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf saayiniin 300 fi saayiniin maayinasii 330 fi akkasumas saayiniin 30 wal fakkaataa jechuudha. Kana jechuun lamaan isaaniitu 1/2 ta'an jechuudha. Akkasuma kan taanii isaaniitis akkasuma koozii isaaniitis wal fakkaataa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf saayiniin 30 meeqa 1/2 dha kan negatiiva
dhibba sadii fi soddomaatis akkasuma ta'a jechuudha. Maaliif isaan kunniin lamaan dhibba soddomaa fi maayinasiin dhibba sadii fi soddomni kooterminaal aangilii waan ta'aniif fakkeenyaaf isaan lamaan iyyuu isa kanarra dhaabatanii jechuudha sarara kanarratti. Kanaafuu hundi isaaniitu wal fakkaataa ta'anii jechuudha. Kooziin saayiniin isaanii wal fakkaataadha, akkasuma kooziin isaaniitis wal fakkaataadha, taaniin isaaniitis wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan soddomaatii fi kan maayinasii dhibba sadii fi soddoma wal fakkaataa ta'a. Akkasuma isa kana qofa osoo hin taane kan soddomaatii fi akkasuma kan meeqaati eda'uu dhibba sadii fi jaatama yoo kan itti eda'an taate kana jechuun dhibba sadii fi sagaltama ta'a jechuudha. Inni kunis kamiin wal fakkaataadha isaan kanneen taanii isaatis kooziin isaatis saayinii isaatis isuma kana ta'a jechuudha. Kanaafuu kan kooterminaal aangil warri ta'an hundi isaaniitu the same trigonometric value qaban jechuudha. Trigonometric value isaanii wal fakkaataa ta'a. Akkasuma kan dhibbaaf diidamaatii fi kan maayinasii dhibba lamaaf afurtamaatis waluun fakkaataa ta'a. Fakkeenyaaf isa kana jechuun dhibbaaf diidama kan jennuun eessatti argama? Deemee agasii sagaltama soddoma yookaan itti ol taate dhibba lamaa fi diidama ta'a jechuudha. Maayinasii dhibba lamaaf afurtama kan jennuun ammoo gara irraa ka'uudhaan hanga asii yoo deemne dhibbaaf saddeettama ta'a. Dhibbaaf saddeettama asiin hanga asii sagaltama jennee jirra. Sagaltama irra soddoma yoo daballu meeqatu hafee jaatama hafee jechuudha. Kan hafe kun jaatama. Kanaafuu hanga asii dhibba lamaa fi torbaatama asiin jaatama yoo daballu meeqa ta'a? Dhibba lamaa fi afurtama ta'a jechuudha. Dhibba lamaa fi afurtama ta'a waan ta'eef maayinasii dhibba lamaa fi afurtama ta'e waan ta'eef kanaafuu kooterminaaliin isaanii waluun fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan iyyuu saayinii isaaniitii fi akkasuma kooziin isaaniitis taanii isaaniitis wal fakkaataa ta'a jechuudha. Isaan kunniin ammoo kan kamiiti wal fakkaataa ta'an? Fakkeenyaaf kan dhibbaa fi diidama akkamitti arganna jalqaba irratti kan dhibbaa fi diidama argatuudhaaf inni kun sakandii keessatti waan argamuuf sakandii ammoo maal godhuu qabna? Riifaransi aangilii isaa barbaaduu qabna jechuudha. Riifaransi aangiliin dhibbaa fi diidama meeqa ta'a? Dhibbaaf saddeettama hir'isuu dhibbaa fi diidama ta'a. Kanaafuu inni kun jaatama ta'a jechuudha. Riifaransi aangiliin isaanii kan dhibbaaf diidamaatii fi akkasuma kan dhibba lamaaf afurtama meeqa ta'a? Jaatama ta'a. Kanaafuu kan saayinii jaatamaa ni beekna. Saayiniin jaatama meeqa? Kooziin jaatama meeqa? Akkasuma taaniin jaatama meeqa akka ta'e erga barbaanne booda maal goona? Kan isaaniitis kan asitti arganu kan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf saayiniin jaatama raadikaal 3/2dha. Kooziin ammoo 1/2dha. Taaniin ammoo raadikaal 3dha jechuudha. Kanaafuu kan amma garasitti hojjannu kun lamaan iyyuu kan dhibbaaf diidamaatis kan dhibba lamaa fi afurtamaatis deemii isaa ta'uma ta'a. Kan amma achitti hojjannaniin tokkuma ta'a jechuudha. Akkuma amma hojjanne saayiniin jaatama meeqa jennee jirra? Raadikaal 3/2dha. Akkasuma kooziin jaatama ammoo meeqa? Raadikaal 3/2dha. Garuu ammoo isaan kunniin lamaan eessatti argaman jennee jirra? Qarxii lammaffaa keessatti argaman jechuudha. Qarxii lammaffaa keessatti argamanii kanaaf qarxii lammaffaa keessatti ammoo saayinii qofatu poozitiiva waan ta'eef kunniin kooziin neegatiiva ta'a jechuudha. Sababa saniitiif kan inni raadikaal 3/2 kan inni ta'eef. Akkasuma taaniinis raadikaal 3 jennee turre kan jaatama meeqa? Raadikaal 3dha. Garuu ammoo qarxii lammaffaa keessatti ammoo inni kun maayinus ta'a waan ta'eef kanaafuu maayinus raadikaal 3 ta'a jechuudha. Angles larger than 360. Aangiliiwwan kan 360 ol ta'an ammoo haala kamiin barbaaduu dandeenya? Fakkeenyaaf kan 780 kana yoo fudhanne isaan kanneen maal godhuu qabna? Marsaa irratti deebisuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti geengoo kana irratti yookiin ammoo XY coordinates kana irratti deebisuudhaan sababa saniin argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan erga haafannee booda maal goona? 780 geennutti dhima zoorraa jechuudha. 360 ammas deebinee yoo kan naannoo taate 720. Kun ammoo meeqa? 780 waan ta'eef kanaafuu amma si'a meeqa naannoyne? Si'a lama naannoyne jirra jechuudha. Si'a lama jechuun ammoo si'a lama yeroo tokko yeroo naannoynu 360 yeroo lammaffaa ammoo 720 jennee jirra. Kanaafuu inni kun 720 nu guutuuf lamaan baay'isna jechuudha. Si'a lama naannoyne jechuu mul'isa inni kun yeroo lama naannoyne isa jedhamuun isaa. Kanaafuu kanaaf meeqa?
dhibba torbaa fi diidama geenye jirra. Dhibba torbaa fi diidama kan nuuf kenname immoo dhibba torbaa fi 80. Kanaafuu dhibba torbaa fi 80 irraa dhibba torbaa fi 80 irraa dhibba torbaa fi diidama. Dhibba torbaa fi diidama jechuun si'a lama waan naannoo jirruuf dhibba torbaa fi diidama jechuudha. Yeroo walirraa hir'isnu 60 ta'a. Kanaafuu kan asitti nuuf hafe meeqa 60tu nuuf hafe jechuudha. Kanaafuu amma nuti walumaa gala isa kana dhiifnee dhibba torbaa fi 80 dhiifnee kan meeqa barbaanna kan 60 barbaanna jechuudha. Maaliif inni kun deebi'atumaan kan 60maatiin wal qixa ta'e waan ta'eef kanaafuu kan 60 ni beekna waan ta'eef kan 60 saayinii isaa saayiniin 60 meeqa akka ta'e akkasuma kooziin isaa akkuma asitti argaa jirru saayiniin dhibba torbaa fi 80 saayinii 60 wajjin wal qixa. Saayiniin 60 ammoo raadikaal 3/2 dha. Kooziin 60 ammoo raadikaal 3/2 dha. Asitti inni kun raadikaal 3/2 ta'uu hin qabu. Dogongoraan kan asirra kaa'amee jiru saayiniin 60 meeqa 1/2 dha. Kooziin jechuudha kooziin 1/2 dha. Kuni dogongora ta'a jechuudha. Raadikaal 3/2 inni jedhu saayiniidha malee kooziin ta'u. Kanaafuu 1/2 inni jedhu kun deebii ta'a jechuudha. Kanaafuu kooziin 780 fi kooziin 60 1/2 isa jedhu kan ta'a jechuudha. Akkasuma taaniin 780 fi taaniin 60 inni kunis wal qixa waan ta'eef kanaafuu raadikaal 3 isa jedhu kan ta'a jechuudha. Remember that since 780 is the measure of a first quadrant angle, all three of the functions are positive. 780 kun deemee isatti nuuf deebi'a. Fakkeenyaaf isa kana yeroo naannoo jennu 780 kun haala kana yeroo naannoo kana eessatti deebine first quadrantii irratti deebine jechuudha. First quadrantiin ammoo hundi isaaniitu functioniiwwan yookiin ammoo trigonometric function isaan jennuun sadan isaaniitu saayinii koozii fi akkasuma taaniin poozitiiva waan ta'aniif sababa isaanii 780 jennuun kun vaaliyuun isaa maal ta'a poozitiiva ta'a jechuudha. Example kana yoo ilaallu kan 945 nuun jedhee kan 945 kan argatuudhaaf ammoo maal goona ammas isuma kana kaafatuudhaan meeqa 945 isa jedhu kana barbaaduu deemne waan ta'eef si'a tokko yeroo naannoo 360 lammaffaa yeroo naannoo 720 amma immoo sadaffaa yeroo naannoo 1000 wayita waan ta'eef kanaafuu isa kana dhiifnee walirraa hir'isna jechuudha. Kanaafuu inni kun 5 tuudha waan 125. Kanaafuu kan 945 fi kan 125 wal qixa ta'a jechuudha. Amma immoo maal goona kan 125 kana reference angle isaa barbaanna. 125 isa jedhu kana reference angle isaa barbaanna jechuudha. Reference angle isaa qarxii lammaffaa keessa waan ta'eef formulaa kamiin fayyadamna 180 hir'isuu teettaa isa jedhuun. Teettaan ammoo 125 isa jedhu kana jechuudha. Kanaafuu 180 hir'isuu 125 meeqa ta'a? Meeqa ta'a? 55 ta'a jechuudha. 55 wal qixa. Kanaafuu isa kanaafi saayiniin kanaatii fi kan 945 kun waluma qixa ta'a jechuudha. Dhibbaa fi 25 osoo hin ta'in meeqa ta'uu qaba? 225 ta'uu qaba. 225 ta'uu qaba jechuudha. Inni kun yeroo walirraa hir'isnu dogongorra jira waan ta'eef 225. Kanaafuu 225 kun eessatti argama? Qarxii sadaffaa keessatti argama jechuudha. Qarxii sadaffaa keessatti ammoo haala kamiin barbaanna? Dhibbaa fi 80 irraa hir'isna jechuudha. Teettaa nuuf kennamerraa 180 hir'isna. Kanaafuu teettaan meeqa? 225 hir'isuu 180 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? Inni kun 45 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan 45 fi kan 945 waluma qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan 45 saayiniin 45 meeqa akka ta'e hin beekna. Saayiniin 45 raadikaal 2/2 dha. Akkasuma kooziin 45 innis raadikaal 2/2 dha. Akkasuma taaniin isaa immoo taaniin 45 waanidha jechuudha. Isa kana haala kamiin akka barbaadnu paartiiwwan darban keessatti ilaalaa jirra waan ta'eef haala kamiin akka barbaadan isa kana gabatee irraa yookiin ammoo foormulaa fayyadamuudhaan
triangle fayyadamuudhaan haala kamiin akka barbaannu paartiiwwan darban keessatti ibsa jira waan ta'eef san irra deebitan ilaaluu dandeettanii. Kanaafuu isa kana haala kanaan erga hojjennee booda kan ammoo amma asitti vaaliyuun isaa kana ta'a. Vaaliyuun kana ta'a garuu ammoo poozitiiva yookiin neegatiiva ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun maaliif 225 inni jennuun kun 225 eessatti argama? Sadaffaa keessatti argama. Sadaffaa kana keessatti waan argamuuf sadaffaa keessatti ammoo taanii qofatu poozitiiva. Taanii qofatu poozitiiva jechuudha. Kanaafuu vaaliyuun isaa kanuma ta'ee kan fakkeenyaaf 900 fi saayiniin 900 fi 45 meeqa ta'a? Maayinas raadikaal 2/2 ta'a jechuudha. Ammas kooziin 900 fi 45tis maal ta'a? Maayinas raadikaal 2/2 ta'a. Taaniin 900 fi 45 ammoo maal ta'a? Waanii ta'a jechuudha. Taanii qofatu poozitiiva waan ta'eef kanaafuu isa kana qofatu poozitiiva, kan hafan kunni isaan lamaan kunni neegatiiva ta'uudhaan haala kanaan isaan kanniin argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma argaa jirru asirratti saayiniin 945 saayinii 225 fi akkasuma saayiniin 45 isaan kanniin ta'an jechuudha. Maayinas saayin waan jedheef maayinas waan ta'eef malee kan 45 poozitiiva ta'a ture. Kanaafuu maayinas waan jennuuniif kanaafuu inni kunniin maayinas maayinasii ta'a, kan hafe ammoo poozitiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin haala kanaan barbaanna jechuudha. Exercise 5.9 Find the values of each of the following. Value isaanii barbaadedha. Saayinii 390, koozii 390 akkasumas taanii 940 barbaadedha. Kanaafuu isa kanniin keessaa poozitiiva keessaa fakkeenyaaf isa kana kan hojjennu taate 390 inni jedhu kun 300 meeqa inni kun 360 oli. 360 ol waan ta'eef maal goona? Isa kanarraa 360 hir'isnaa jechuudha. 360 irraa hir'isu meeqa ta'a? 30 ta'a jechuudha. 30. Kana jechuun ka 30maatiin wal fakkaata ta'a jechuudha inni kun. Maaliif 390 inni jennuun kun asirraa ka'uudhaan hanga asii yoo deemne 360 30 yoo dabalu ammoo 390 ta'a waan ta'eef kanaafuu kan 30maatiin wal fakkaata ta'a jechuudha. Kan 30maatiin wal fakkaata ta'a. Kanaafuu saayiniin 390 fi saayiniin 30 wal fakkaataadha. Kooziin 390 fi kooziin 30 wal fakkaataadha. Akkasuma taaniin 390 fi taaniin 30 wal fakkaata ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan hundi isaaniitu maal ta'anii saayiniin lamaan isaaniitu 390 fi 30 maal ta'a? 1/2dha. Kooziin isaan lamaaniitu ammas maal ta'a? Kooziin isaanii raadikaal 3/2 ta'a. Taaniin isaanii ammoo raadikaal 3/3 ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Akkasuma poozitiiva keessaa kan 135. Kan 135 ammoo maal goona? Ammas isa kanas kwaadirantii hojjannaa jechuudha. Si'a tokko yeroo naannoon 360, lammaffaa yeroo naannoon 720, sadaffaa ammoo 1000 meeqa ta'a? 1080 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal goona? 1395 kanarraa maal hir'isnaa? 1080 irraa hir'isnaa jechuudha. Maaliif si'a sadii naannoo jira waan ta'eef kanaafuu 5 1 sadii ta'a jechuudha. 315. Amma ammoo maal goona? Riifaransii 315 barbaanna. Riifaransii 315 barbaaduudhaaf 360 irraa meeqa hir'isnaa? 315 kan hir'isna. Kanaafuu yeroo barbaannu isa kana meeqa ta'a? 10 irraa 5 yoo hir'isnu 5 irraa 5 irraa 1 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan 45tiin wal fakkaataa ta'a jechuudha inni kun. Kan 45tiin wal fakkaataa ta'a. Garuu ammoo meeqaffaa keessatti argama? 315 inni jennuun kun naannoo kanatti waan argamuuf kanaafuu qarxii 4ffaa keessatti argamu waan ta'eef qarxii 4ffaa keessatti ammoo koozii qofatu poozitiiva. Koozii qofatu poozitiiva jechuudha. Kanaafuu kooziin qofti poozitiiva waan ta'eef kan hafan hundi isaaniitu neegatiiva ta'an. Kanaafuu saayiniin 45 wal qixa waan ta'eef kan 315 fi akkasuma kan 1395 kun kan 45 wal fakkaataadha. Garuu ammoo koozii qofatu poozitiiva ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu saayiniin 45 meeqa ture? Saayiniin 45 raadikaal 2/2dha. Raadikaal 2/2 poozitiiva jechuudha. Garuu ammoo kan 315 fi kan 1395 kun neegatiiva ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu neegatiiv raadikaal 2/2 ta'uu qaba jechuudha.
Koziin 45 meeqa raadikaal 2 over 2 dha. Raadikaal 2 over 2 dha. Garuu ammoo kan 315 fi kan 1300 fi 95 kun maal ta'uu qaba? Minus raadikaal positive ta'uu qaba. Koziin positive ta'uu qaba. Raadikaal 2 over 2 ta'uu qaba jechuudha. Positive raadikaal 2 over 2 ta'uu qaba. Kan 45 taaniin 45 ammoo 45 maalidha? 1 dha. Garuu ammoo kan kaanii kan lameen hafanii minus 1 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kan negativities haala kan guddaa ta'es haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Kan minus 690 isa jedhu kan ammoo haala kamiin barbaaduu dandeenya? Si'a tokko yeroo naannoynu negatiiva 360 deemnee jirra. Kanaafuu 360 irraa hir'isnaa jechuudha. Kanaafuu minus 690 irraa maal hir'isna? 360 irraa hir'isna. 360 yeroo irraa hir'isnu meeqa ta'a? Minus 333 nuuf hafa jechuudha. Minus 333 kana ammoo haala kanaan yeroo kennu inni kun hangasii 270 asitti 270 60 yeroo itti dabaluuf ammoo 330 ta'a jechuudha. Kanaaf ammoo kan asitti haftituun 30. Kanaafuu kan 30tii wal fakkaataa ta'a inni kun. Kanaafuu minus 330 fi akkasuma 30 wal fakkaataadha. Akkasuma ammas kan minus 690 fi kan 30tis wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha kan negatiivaatis. Lammaffaa irratti maal jedha? Express each of the following as a trigonometric function of a positive acute angle. Isaan kanniin maal godheedha? Kan nuuf kennaman kanniin akka trigonometric functionii positive ta'etti acute angle jechuun less than 90 degree kan ta'een maal jennaani? Acute angle jennaan jechuudha. Kana jechuun reference angle isaanii barbaada jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf 130 reference angle isaa yeroo barbaannu maal goona? 180 irraa 130 kan hir'isna. Kanaafuu meeqa ta'a? 50 ta'a jechuudha. Kanaafuu saayiniin 130 fi saayiniin meeqatti wal qixa? Minus ta'uu qaba inni kun minus sign of 50 wal qixa ta'a jechuudha. Maaliif inni kun 130 waan ta'eef qarxii lammaffaa keessatti argama. Qarxii lammaffaa saayiniin positive ta'a. Qarxii lammaffaa keessatti positive ta'a waan ta'eef kanaafuu sign of 130 dhaa fi sign of 15 wal qixa ta'anii jechuudha. Kan negatiiva ammoo barbaaduudhaaf maal goone jennee jirra. Fakkeenyaaf minus 100 isa jedhu kanarratti positive 360 irratti idaana. Kun meeqa ta'a? 260 ta'a jechuudha. Yeroo walitti idaanu 260 ta'a. Kanaafuu kan 260 kana maal isaa barbaaduu qabna? Reference angle 260 barbaaduu qabna. 260 ammoo qarxii sadaffaa keessatti waan argamuuf kanaafuu maal ta'a? 260 hir'isuu 180 ta'a. Kanaafuu inni kun yeroo walirra hir'isnu meeqa ta'a? Inni kun 80 ta'a jechuudha. Kanaafuu 80 waan ta'uuf isa kana fayyadamuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dhibba inni jennuun kun eessatti argamu? Jalqaba irratti dhibba kan jennuun kun asirra deemuudhaan hangasii 90. Kanaafuu qarxii sadaffaa keessatti argama. Qarxii sadaffaa keessatti ammoo maaltu pozitiiva? Taanii qofatu pozitiiva ta'a jechuudha. Taanii qofatu pozitiiva. Kanaafuu maal ta'a inni kun? Sign of minus 100 inni jedhu kun maalii wal qixa? Minus sign of 80 wajjin wal qixa. Akkasuma sign of cos of 100 inni jedhu ammoo maalii wal qixa? Minus cos of 80 wajjin wal qixa ta'a. Tan of minus 100 inni jedhu ammoo maalii wal qixa? Tan of inni kun positive ta'a. Sadaffaa keessatti taaniin positive ta'a. Tan of 80 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan negatiiva haala kanaan fayyadamnee ibsuu dandeenya. Kan positive ammoo haala jalqaba hojjenne saniin hojjennee hundi isaatu deebii isaa